Lukmaan Abdulatif. Dantaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu ilaalchisee wixinee labsii ba'e irratti mormiin uummataa yeroo ammaa guutuu Oromiyaatti gaggeeffamaa jira. Mariin hawaasa bal'aan gaggeeffamaa jiru wixinicha fudhatama dhabsiisaa akka jiru odeeffannoowwan harkanii mirkaneessan. Maammoo Fontaalee Kataan Tuliyaasa. Nuti kennuu fi qaba malee Oromoo gaafachuu qabnu jedha. Nuti kennuu fi qaba. Abbaan nuti eenyu gaafachuu Finfinnee nama alaabaa kanatti Finfinnee baatan Finfinnee nuti baatan Oromoo baatan Oromoo bachaaf lama. Oromiyaa magaalota garaagaraatti wixinee dantaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu ilaalchisee wixinee labsii ba'e irratti mariin uummataa yeroo ammaa guutuu Oromiyaatti gaggeeffamaa jira. Oromiyaa magaalota adda addaatti marii wixinee labsii kana ilaallatan qeerroon yoo fashalaa'an mariileen adeemsifamanis immoo wixinicha fudhatama akka dhabsiisan odeeffannooleen arganne ni addeessu. Hawaasni Oromoo akkuma mirga abbaa biyyummaa gaafatu Finfinnee irrattis immoo mirga abbummaa handhuura lafasaa kaasuu walgahii adeemsifame hundarrattu ejjennoodhaan wixinee labsii ba'e gaaffii keessa galchuutu hubatame. Dhimma Finfinnee irratti marii magaalaa Bushooftuutti gaggeeffameen hawaasni jallina wixinee dhihaatee tokko tokkoon kaasuun wixinicha fudhatama dhabsiisuu odeeffannoon arganii ni mul'isa. Jaarsoliin biyyaa marii kanarratti hirmaannaa taasisan dhimma Finfinnee yoo dubbatan qabeenya keenya kan rakkate nuti kennuu qaba malee qabeenya keenya namni nuu qooduun hafuu qabam. Ammas akka nuu taatetti nuti mirkaneeffata malee namni nuu mirkaneessuu hin qabu jechuun dubbataniiru. Dabaluunis Finfinnee jedhee kan moggaafate ilmaan Oromooti malee alagaa miti. Kanaaf har'as murteen Finfinnee humna alagaatiin osoo hin taane fedhii uummata Oromootiin akka ta'etu kaafame. Dhimmi Finfinnee jalqabarraa bu'uura heeratiin qajeeluu bulchiinsa magaalattii afaan Oromootiin hojjechuu fi qabeenyaa magaalattiirraa hawaasni naannichaa fayyadamaa ta'uun barbaachisaa akka ta'es yaadonni kaafamanii jiru. Kana malees Gurraandhala 3 bara 2018 mariin hawaasaa dhimma dantaa addaa Oromoon magaalaa Finfinnee irraa qabdu jechuun aanaa Doobbaatti beellamamee ture hin milkoofne. Qeerroon naannichaa daba wixinichaa dursanii yaada keessa galchuun abbootii seeraa wajjin ta'uun walgahicha hoongessaniiru. Kanas ta'ee san yaadni waliigalaa marii hawaasa bal'arraa dhiyaate wixinee labsii dhimma dantaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu jedhamee fudhatama dhabee akka jirudha. Odeeffannoowwan nu dhaqqaban kan ifa taasisan. Waldaan dubartoota Aanolee jedhamu lammiilee Oromoo qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaafamanii gammoojjii Baalee keessatti beelaan miidhamaa jiraniif deeggarsa midhaan nyaataa arjoome. Deeggarsi waldaa kanaan taasifame midhaan nyaataa akaakuu garaagaraa konkolaataa tokko akka ta'es himame. Usmaan Baayyoo waan qindeessa qaba. Lammiilee Oromoo qe'ee fi qabeenya isaanii irraa shira mootummaa Abbaa Irree Wayyaaneetiin naannoo Sumaalee fi Aanaalee daangaarraa buqqa'uun gammoojjii godina Baalee keessatti beelaan miidhamaa jiran gargaaruuf deeggarsi hawaasaan biyya keessaa fi biyya alaatiin taasifamaa jiru cimee itti fufeera. Waldaan dubartoota Aanolee jedhamus dhaadannoo lammiitu lammii birmata jedhuun deeggarsa maallaqaa miseensota isaanii biyyoota adda addaa jiran irraa walitti qabuun gara biyyattii erganii karaa miseensota isaanii kanneen biyya keessatti argamaniin midhaan nyaataa akaakuu garaagaraa bituun arjoomaniiru. Gargaarsi midhaan nyaataa kunis daakuu makaaronii fi ruuza bituun konkolaataa tokkoon fe'amee buqqaatotaaf kan geeffame ta'uu miseensonni waldaa kanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif ibsaniiru. Deeggarsi taasifame kun ilmaan Oromoo godina Baalee aanaa Raayituu ganda hara gurraarraa buqqa'uun ganda hara duubee bakka Deeroo jedhamu qubachuun hongee fi beelaaf saaxilamaniif akka ta'es himameera. Hundeessitoota waldaa dubartoota Aanolee keessaa tokko kan taate shamarree Roobduu Waaqoo biyya Kanaadaarraa bilbilaan akka nuuf ibsitetti waldeenni kun kan hundaa'e bara 2015 ta'uu himuun miseensonni isaanii dubartoota Oromoo biyyoota garaagaraa keessatti faca'anii argaman kan of jalatti hammatee fi biyya keessaallee miseensonni isaanii akka jiran dubbatteerti. Shamarreen Roobduun itti dabaluu waldaan kun erga gaafa hundaa'eeti eegalee waan humni isaanii danda'een hawaasa cinaa dhaabbataa akka turanis ibsiteerti. Waldaan dubartoota Aanolee kan hundeeffame bara 2015 shamarranii fi dubartoota Oromoo kan biyyoota garaagaraa keessa jiraniin qilleensumarraan waan kana waliin mari'annee ijaaramne erga san irraa kaafnee akkuma beekamu rakkoon Oromoo irratti amma deemaa jiru kun waan amma yookiin haarawa kana uumamee miti. Rakkoo yeroo dheeraa irraa deemaa nu bira gahee nutis waan dandeenyu erga ijaaramnee dirqama mataa keenyaatti fudhannee ilmaan Oromoo biyya keessatti maatiin irraa wareegaman akkasumas maatii ijoolleen irraa wareegamanis bilbillee waan humna keenyaatiin bira dhaabbataa haga guyyaa har'aa turree jirra. Akkasumas hawaasa keenya kan shiraa diinaatiin naannoo jireenya isaanii irraa buqqa'anii rakkoo garaagaraatiif saaxilamaa jiran kana bira dhaabbachuudhaaf mari'annee waan humna keenyaatiin ammas
dirqama mataa keenyaa walirra keennee gammoojjii Baalee aanaa Raayituu ganda hara duubee bakka Deeroo jedhamu san konkolaataa tokkoon midhaan nyaataa geessineefii jirra. Kanas ijuma keenyaan dhandhee hawaasa kana laaluu qabna jennee karaa caasaa miseensota keenya kan biyya keessa jiraniitiin gargaarsa kana bira geessinee jirra. Dhumarratti shamarreen roobduun miseensota waldaa isaanii deeggarsa uummataatiif irree tokkoon ka'uun waan qabanirraa arjoomanii fi miseensota biyya keessatti argaman qeerroo fi qarree kanneen amaanaa kana bakkaan ga'an akkasumas abbootii qabeenyaa konkolaataa isaanii kafaltii tokko malee aantummaa saba isaanii agarsiisuun tolaan midhaan nyaataa kana fe'uun namoota miidhaman biraan gahan hundaa galateeffatteerti. Oduma wal fakkaatuun qeerroo fi hawaasni aanaa Dodola gandoota akka Heeraroo, Eeddoo, Nageellee Meexamaa, Gafarsee fi Seeroftaan irraa walitti dhufuudhaan lammiilee qe'ee isaanii irraa buqqa'uun godina Baalee aanaa Daawwee Sarariitti beelaan rakkachaa jiraniif gargaarsa midhaan nyaataa taasisaniiru. Gargaarsi kunis daakuu konkolaataa 9 fi bishaan dhugaatii konkolaataa 5 qabachuudhaan roobi darbee gara Daawwee Sarariitti imaluun buqqaatotaaf gargaarsa kana geessanii qaamaan biratti argamuun lammiilees jajjabeessanii deebi'uun isaanii maddeen keenya gabaasaniiru. Deeggarsaa fi bira dhaabbannaan uummanni Oromoo lammiilee isaa tan qe'ee fi qabeenya irraa shira wayyaanee fi bulchiinsa naannoo Somaaleetiin buqqifamteef taasisaa jiru keessaa fi alaan ammaas itti fufee jira. Sagantaan deeggarsa uummata keenya kan naannoo Somaaleerraa buqqifaman gargaaruuf tokkummaan barattoota Oromiyaa biyya Suudaan qopheesse irratti uummanni Oromoo magaalaa Kaartuum namni 500 ol hirmaatanii jiran. Sagantaa kanarratti maallaqni jinee Suudaan 67 fi 300 fi 80 fi doolaarri 20 akkasuma moobaayilonni fi sa'aatileen harkaa deeggarsa walitti qabaman haaluma kanaan maallaqni waadaa galame 12,000 ta'uu himan. Walumaa galatti jinee Suudaan 79 fi 300 fi 80 fi doolaarri 20 deeggarsi dhiyaatu arjoomamee jira. Asin duraas deeggarsi tokkummaan barattoota Oromiyaatiin walitti qabame jinee 29 olii fi doolaarri 100 ture. Maallaqa biyyaatti gaafa jijjiiramu 300 fi 563 fi saantima 72 baankii gamtaa Oromiyaatti galii ta'ee jiraachuun yaadatamu. Ammas Suudaan marraa dararaa fi rakkoon baqattoota Oromoo Suudaan ammallee furmaata waaraan arganne gaafiin baqattoonni gatiin xalayaa hayyama jireenyaa ittiin baafamu dabale akka irratuuf dhiheeffachaa turan deebii hin arganne. Badir Yusuf baqattoota kanneen dubbisee waan kan keessa qaba. Rakkoon baqattoota Oromoo fi saboota biroo biyya Suudaan keessatti argaman ammayyuu furmaata hin arganne. Lammiileen Itoophiyaa baqattummaan biyya Suudaan keessa jiraatan irra deddeebi'uun iyyataa kan jiran xalayaan hayyama jireenyaa gatiin isaa akka malee dabalerraa baafachuu dadhabuun reebamaa fi hidhamaa jiraatuu dubbatu. Akka baqattoonni jedhanitti erga dhiheenya kana muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaalenyi daawwate waliigaltee tokko ragaamee jira. Akka waliigaltee kanatti baqataan kamuu turtii 4 keessatti hojjete xalaa hayyama jireenyaa gatiin isaa akka malee ol dabale jinee Suudaanii 230 baafatuu qaba. Baqataan maallaqa kanaan xalayaa kana hin baafanne carraan isaa hidhamuu yookaan qabamee biyyatti darbatamuu akka ta'ellee baqattoonni dubbatan. Dhimma kanarratti baqataan Oromoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii fi yaada laate kun akkana jedha. Kutaakaan beektaa kutaakaan Matookiyaa Suudaanii waraqata Suudaaniiti birrii 230 hojjechaa turan beektaa. Haala kanatti bakka baay'ee humna keenyaa ol nuti ta'e. Kanaafuu rakkoon jiru akkas ture amma immoo garuu jechuudha muummichi ministeeraa Itoophiyaa fi addanaa walii galanii jiru. Amma ji'a 4tti nuuf kennamee jira. Ji'a 4 booda garuu akka tokko yookiin biyyatti galuu yoo dandeetti baafachuu qabaatan immoo akka isaan baafatanii walii galanii jiru beektaa. Umbaasii waamicha nu waama gaafa dhannu immoo eenyutu sun waamedha gaafa akkasii nu dhiyeessa. Yeroo nu umbaasii seenuu barbaannu poolisii Suudaaniitiif fi akkaataa seennee yaada qabnu ibsachuu hin dandeenyu. Hin beektaa oduu Maammaddu Faadii kan achi keessa hogganu jiroota warroonni kaanii wajjiniin jechuudha. Dabaluunis maallaqa humna keenyaa oliin xalayaa hayyama jireenyaa kana yoo baafanne hanguma ji'a 6 ittiin sossoona. Saniin booda ammoo deebinee hidhaa keessa gallaa jiru baqattoonni. Ammas garuu yooma baafanne iyyuu jechuudha. Kan inni kennamu yama inni Matooqiyaan yamni sii kennamu ji'a 6 caalaa siin ta'u. Ji'a 6 caalaa ammoo ji'a 6 booda immoo isa booda yeroon isaa asitti darbeera jechuudhaan ammas si qabuu jammaru. Akkuma kanatti birrii keenya isaanitti daddabarsaa harka lafa jalaatiin jarri walii galtee akkuma ilmaan Oromoo biyya kana keessatti hin bayyaanne inni gochaa jiru beektaa. Imbaasiin Itoophiyaa maqaaf Kaartuumitti argamu dhimma jireenya baqattoota yaaddessaa dhufe kana furuuf
tattaaffin godhe akka hin jirrellee baqattoonni irra deddeebi'uun komatu. Qaamni imbaasii wayyaanee magaalaa Kaartummaa dheffate garuu gatii xalayaa kan dabale mootummaa Suudaanii malee nuti miti jiru. Baqattoonni imbaasiin kan bakka bu'u lammiilee isaati. Kan wayyaanee garuu kanarraa adda dhiibbaalee garaagaraa baqattoota irratti godhaa jechuudhaan irra deddeebi'uun komii isaanii dhiyeessaa turan. Deeggarsi lammiilee Oromoo qe'ee fi qabeenyarraa buqqaafamanii gammoojjii Baalee keessatti miidhamaa jiraniif godhamaa jiru cimee itti fufee jira. Biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaaditti dhalattoonni Oromoo sagantaa qopheessummaa jaarmiyaa tokkummaa qeerroo Baaliin qophaa'e irratti argamuun guyyaa kaleessaa deeggarsa Riyaala Suudii 160 olitti tilmaamamu walitti qaban. Absalaam Assaawwan qindeessa qaba. Ummatni Oromoo hammeenyaa fi dararaan gara jabeenyummaa yeroo garaagaraatti irra gahaa turus aadaan wal bira dhaabbachuu fi wal dandamachiisuu hedduu cimaa jira. Lammiilee Oromoo biyyummaa abbaa isaanii irratti akka lammii lammataatti lakkaa'amuun humnaan dhiibamanii qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqifamaniif deeggarsi biyya keessaa fi alaa taasifamu cimee itti fufeera. Ummatni Oromoo biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaadii fi naannoo isii jiraatan lammiilee Oromoo buqqifamaniif deeggarsa mallaqaa qarshii miliyoona 1 ol sassaabuu beeksisan. Gurraan dhalaa 2018 gaafa guyyaa jimaataa jiraattotni biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad jiraatan maqaa ijaarsa qeerroo Baaleetiin yaamicha taasisaniin jiraatota Oromoo magaalaa Riyaadii fi naannoo isiitiif mata duree lammiitu lammiif gaachana jedhuun ummata Oromoo mootummaa Abdiillee fi shira wayyaaneen qe'eef qabeenya isaanii irraa gara jabinaan buqqifamaniif gargaarsa lammummaa akka gumaachaniif yaamicha taasisuun deeggarsi mallaqaa funaanamuu dura taa'aan koree kanaa Sheek Mustafaa Hussein dubbatan. Sagantaa deeggarsaa funaanuu qophaa'e kanarraa kutaawwan hawaasaa Oromoo garaagaraa irratti argamuun miira tokkummaa fi jaalalaan deeggarsa isaanii taasisuu kan dubbatan dura bu'aan koree kanaa shamarran Oromoo warqee isaatii fi faaya garaagaraa arjoomaniiru. Gumaacha hawaasaa qe'ee isaanii irraa buqqifamaniif godhame kana keessatti hirmaannaan cimaan hawaasa Oromoo irraa kan godhame yoo ta'u, qeerroon Harargee Riyaalaa Saudii 5,000, qeerroon Walloo Jillee Riyaalaa Saudii 5,000, qeerroon Jimmaa Riyaalaa Saudii 11,200, jaarmeenii tokkummaa ilmaan Baalee Riyaalaa Saudii 11,500 gumaachaniiru. Qeerroon Baalee kan magaalaa Riyaad jirtu rakkinna yeroo ammaa ummata keenya dachii isaanii irraa mootummaan Sumaalee buqqifte ka yeroo ammaa gammoojjii Baalee keessatti beelaa fi dheebuu fi qorraa fi o'aan dararamaa jiran san bira dhaabanna jechuuf waamicha atamtamaa lammiitu lammiif birmata kan jedhuun kaawwata gootee kaate. Eega kaateen booda guutuu ummata Oromoo magaalaa Riyaad jiran waamicha gootee fi affeerraa istiraahaa bal'oo beekamtuu magaalaa Riyaad keessa jirtutti eega gooteen booda ummanni guutuun waamicha san awwaachuun achitti argamanii dirqama lammummaa ka isaanii irraa barbaachisu gumaachanii jiran. Qeerroo Harar ka gartee uffannaa aadaatii akkuma san maallaqa qarshii Saawudii Riyaala 5,000 gumaachan. Qeerroo Jimmaaf Iluu maallaqa Riyaala Saudii 11,200 gumaachan. Jaarmaya tokkummaa ilmaan Baalee qarshii 11,500 gumaache. Akkuma san qeerroo Jillee 5,000 kan gumaachan. Yeroo ammaa kanas qarqaarsi mallaqaa fi uffataa kan itti fufaa jiru yoo ta'u, walumaa galatti Riyaalaa Saudii 1,160 yookaan mallaqaa Itiyoophiyaan qarshii miliyoona 1 fi 400 itti tilmaamamu walitti sassaabamuu dura bu'aan koree kanaa Sheek Mustafaan himaniiru. Kana malees deeggarsi uffataa hirmaatota irraa kumtaallee 200 kan walitti qabame yoo ta'u, deeggarsi gama kanaan godhamaa jirus ammas cimee itti fufeera. Akkuma uffata ofii uffatan ka lama qabu tokko kennu, ka sadi qabu tokko kenne lama kennu, kun hundi walitti kuufamee bakka kuusaa guutamee kuufama lammaffaatiif qophaa'aa jirti jechuudha qeerroon Baalee. Sagantaan deeggarsaa funaanuu kun kan jalqabaa malee kan xumuraa ta'uu dhabuu kan himan Sheek Mustafaan sagantaan wal fakkaataan guyyaa jimaataa qophaa'u ibsuun Oromootni magaalaa Riyaadii fi naannawa isee jiraatan sagantaalee seena qabeessa kana irratti argamuun aantummaa saba isaaniif qaban akka agarsiisan yaamichi dhiyaateera. Eegaltiin keenya kun ka duraati malee ka dhumaatii miti. Itti fufnaa lammiin keenya haga qubatanitti wanni biraa of duba deebinu hin jiru. Dhaamsi biroo aboo qeerroon Harar ka gartee Jum'ata dhufu as deemu kana istiraaha qopheeffanii lammii keenya ka gartee beelaa fi dararaaf guddaa keessa jiran gargaaruuf waan jiraniif hundi ummanni Oromoo magaalaa Riyaad jirtan waamicha kana maqaa qeerroo Baaleetii fi maqaa qeerroo Harariin waamicha kana asirraa isinii dabarsaa.
Injifannoon kan ummata